Harka fuunee akkam jirtan daawwattoota keenya kun OBN International keessummaa qabadee isiniif dhiyaatee jira. Keessummoonni kiyyaas waldaa dargaggoota Oromoo yookaan OYA irraahi kan dura Boonsaa Kamaalii fi Haliimaa Jaabir qabadeen isiniif dhiyaatee jira. Gamuma isaaniittiin isin deebisee wal isin barsiisa. Hanga qophii keenya xumurutti nu faana turaan afeerraa keenya. Mee akka of beeksistan daawwattoota keenya carraan isinii kanna eenyu irraa eegalu? Boonsaa ati irraa eegalu. Waan keessan galatoomaa isinilleen maqaan kiyya Boonsaa Kamaal Augsburg University baradhaa waggaa afuraffaa baradhaa environmental study fi urban planning jedhamuun baradhu dhaloonni kiyya Baalee ganna jahaffaa keessa jira amma eegas dhufe qophii dargaggoota Oromoo keessatti gaheen kiyya pirezidentii waldaa dargaggoota Oromoo kan Minisootaati. Ati hoo Haliimaa? Hayya galatoomaa maqaan kiyya Haliimaa Jaabir gaara mul'ataattiin dhaladhee waggaa 3-4 deemaan as jiraadhe South Africaattiin guddadhe maantana Normandale Community College'n baradhu jira engineeringin baradhu jira. Okay. So asirratti nu argamu keessaniif galatoomaa isiniin jenna. Mee osoo karaa birootiin seenne Boonsaa siifin gaafii dhiyeessa. OYA jechuun maal jechuudha? Akkamitti hundeeffame? OYA'n akkuma beekamu waldaa dargaggoota Minisoota Oromooti. OYA jechuun Oromiyaa Youth Association of Minnesota ragaa binnaani. Akka ittiin itti hundeeffame istooriin xiqqoo achi fagoodha. Dargaggoon sadiin tokko wal ta'aniitumaan osuma wal mari'atan waraabessi jarjiran loon gaafa qabaa jedhanii nama sitti himu nama akkuma inni hojiirra oole si hima. Of course nama illee gaafatti simaan hima. Duuba jarri sadiin tun dargaggoon sadiin tun osuma wal mari'atanuu qophii waldaa Minisootaa Oromoo keessatti osuma hirmaatanuu ammallee community ofii keessa yoo osuma deemanuu waa dhaban waatu hin argaminiif waan dhabamin sun sagalee dargaggootaatu hin jirre sagalee qeerroo fi qarreetu hin jirre duuba wal mari'attee jarri sadiin tun waan kana jijjiiruu qabnaa kan jedhurraa wakkasii wal mari'atanii bara 1998 akka lakkoofsa kanaatti of course Agasti 31 OYA'n hundeeffame. Okay, eenyuun hundeeffame? Warri waan kana hundeesse nama sadiin kun eenyu yoo jette Arfaasee Gammadaatii takka Naasir jedhamaa tokko immoo nama sadii tokko na jalaa baate Tibeeso nama sadiin tana jara sadiin tanatu iyyuu uume jechuudha. Gama keetittiin deebi'a Haliimaa. Mee isin karaa keessaniin akkamiin karaa OYA seenuu dandeessan? Akkamitti irra hirmaachuu dandeessan? Karaa OYA akkatti seenuu dandeessu akkuma dhageessattu waan OYA'n jirtu deemtee dhayxee faa laaltee akkuma nan seenattis nama OYA keessa jiru Boonsaanis duraanis OYA keessa jirus isaanuma dhiyaattee seenta. Maaltu itti saqa kaasee OYA seenuuf maaliin hojjedhe jetteeti? Oromummaa tiyya jabeessuuf akkan irraanfanne afaan Oromootis kaalchara keenyaas waa hundumaa itti dhiyaachuufis jabeessuufis. Boona gama keetittiin deebi'a. Akkamitti ijoollee dargaggootaa jechuudha shamarranis ta'ee dargaggootaas ta'ee OYA irratti akkamitti hirmaachistan akkamitti gama OYA fiddan isin gahee hojii keessaniitiin? Waan godhan waa hedduutu jira akka nama barsiisaa iskoola nama barsiisu tokko waa takkaayyuu namni qurxummii guuruu deemu tokko akkanuma qurxummii guuruu wayi deema waa akka qabate jedhe waan qurxummii saniin fuudhullee itti qabate jedhe keessa buusee keessa fuudhame. So OYA dargaggoota akkamitti gara keenya kana waamna kan jedhurraa entertainmentii adda addaatu jira aadaa keenya mul'isu irratti amma fakkeenyaaf torban tokko dura yoo agartee jette Oromo Student Union of University of Minnesota qophii dhiyeessine san irratti warri sunniin hedduun isaanii warra paartii keenya jechuudha OYA'maa gariin barattoota chilla osoo ta'anu harka wal keessa hojjenna jechuudha hand in hand. So akkamitti waan akkanaa kanarra namni hafaree yoo argee jedhu aadaa tantee calanqisiifta back to school waa jedhamu jira wanta san illee qophii adda addaa dhiyeessinee ijoollee iskuulaa wanta deebi'anii waan qophii adda addaa irratti waamneet faamiliilee akkasitti waan adda addaa itti agarsiisneet gaafa namni waan kana arge ni dhufa jechuun ni hirmaata.
Waldaan dargaggoota Oromoo garee adda addaaf jalaa qaba jechuudha. Gareen adda addaa qabaa sun ta'in boordii qabnaa nu amma fakkeenyaaf boordiin keenya gara nama 7 namu dandeettii adda addaa qaba. Dandeettii kanarratti irratti hojjeta jechuudha namu. Ka waa'ee aadaa waa'ee sirbaa ta'ullee sirba irratti hojjeta. Ka waa'ee ummata akkamiin wal qunnamsiisaa jedhu. Amma fakkeenyaaf isiin gaheen isiisanii ummataa fi dargaggoo jidduu akkamitti ummata wal qunnamsiisaa jedhu irratti hojjechii jechuudha. Martuu waan ofii qabu san responsibility san fudhateetiin irratti hojjeta. Malee dhaaba hedduuf jalaa qabna osoo hin ta'in hooyan takkuma ta'eet hojiin keenya hedduudha. Sirba qofaa miti waan adda addaa hojjenna jechuudha. Bakka cidhaatis bakka du'aatis akkuma isin dura jedhe tokko biyya keenyatti beektaa namni yoo dhukkubsatee jedhe dur wanna kiniinii tokko jira kiniinii muxaa jedhan tokko. Namni yoo mataan dhukkubullee isuma nyaata yoo madaan ta'ellee isumatti godhata waa marattuu godhatanii jechuudha. Akkasii nuti malee dhaaba osoo hin ta'in nu ammallee dhaaba siyaasaa tokkollee osoo hin ta'in nuti waldaa dargaggoota Oromoo aadaa teenya akkamii calanqisiifnaadha. Aadaa teenya tana aadaa yoo jettu waa hedduu keessa fudhatama uffata irraa qabii afaan irraa qabii nyaataa qabii sirbaa qabii akkamii calanqisiifnaadha. Kanarratti waldaan dargaggoota Oromoo yookaan OYA'n kan itti beekamu keessattuu ijoollee asitti dhalatan jechuudha yookaan asitti guddatan waa'ee biyya isaaniitis waan hedduu hin beekneef jecha aadaa fi afaan isaanii ni barsiisan waan jedhamutu dhagahama. Gama saniin waan akkam fa'aadha kan isin barsiistan mee Haliimaa yoo naaf eegalte? Waan akka barsiisnu fa'aa aadaa isaaniitiis afaanis akka namuma keessaa nama Oromoo keessa yoo jiraatanii waa hunda dalagaa jiran hin irraanfatan aadaa isaanii. Ammaan tana Ameerikaa tanatti beektaa ijoolleen iskuula dhaqan iskuulatti Oromoon hin jirtu fa'aa yoommoo OYA kana bira dhufanii Oromoon hedduutu wal gahaa jira. Achitti yoo dhufanii afaanuma isaanii haasawanii aadaa isaanii kanaas itti jiran akkasumatti jabeessanii baratan. Gaafuma kanarratti dabalee gaafiin qaba. Isin bakka qabdammoo eessatti ijoollee waan akkanaa yoo fakkeenyaaf qophii tokko yoo qabaattan bakka isin qabdan ijoollee itti barsiistanii jiramoo namni karaa akkamiin ijoollee isinitti fidachuu danda'a yookaan waan kanarratti hirmaachuu danda'a? Yaa iddoon qabna Oromoo community jalatti jirra. Oromoo community keessa biiroo qabna ofiisa keenya jechuudha kan dargaggoota. Hojii qabna ammallee nuti boordiin kun haaraya. Wanni tokko kan irratti hojjechuu qabnu waan akkanaa kana maal jijjiiruu qabna waan tareerra ka jedhurra. Guruupiin biraallee kan uumametu jira TTL ka jedhamutu jira. Jira kana wajjiin wal taanetiin achitti rumniin jira bakka itti nama barsiisan. Maqaa naaf kaastee jirta addaan si mura maal hojjetan isaan? Ijaarri illee wanni irratti isaan fokas godhan ijoollee xixiqqoon waa barsiisaa jechuudha. Koodiingii barsiisanii injiineringii jechuudha waan adda addaa barsiisanii akkamitti nuti agartee namni xiqqoo waa liphii waa argee jedhe baanee maaf nama ambaa ka fayyannaa ka jedhurraa as deebitee jirri sun ijoollee Oromoo fayyaduu qabnaa ka jedhurraa deebi'anii Oromoo communitytti isaanillee biiroo walumatti sheer gooneetumaan akkasitti achi banataa jiranii amma jira wajjin hojjechuudhaaf illee karoora qabnaa jechuudha nuti. Nu boordiin kun amma haaraa beekte torbaan ji'a tokkoon geenne gaaf 25 ji'a taarikhana keessa filatamne akkasi. Ati duraanillee keessuma turtee natti fakkaata boordii keessa amma immoo pirezidaantii taatee filatamteeti jirta. Mee gabaabatti duraan maal hojjetame wanti uummanni irraa baratee fuuldura immoo waan haaree waan addaa kan gootan qabdanii karoora keessan maali? Duratti ups and downs waan gaarii ka goonnis hin jira ka rakkina qabullee hin jira akkuma dhaaba tokkootittiyuu wanni 100% ta'u hin jiru beektaa rakkina homa jira wanni hanqatu homa jira. Mootu badhee taa'anii akkas namaa jechuurra dhufanii yoo itti seenanii nama wajjin daakan wayya akkasitti rakkoon furama. Wanni duraan wanni gurguddoon nu hojjanne fakkeenyaaf gaafa Prime Minister Abiy dhufe Oromoon dargaggoon asii hedduu irratti hojjannee waan san irratti qophiisan irra hedduu hojjannee akka isin agartan sanitti midhaayisinee galchine qophiisan. Wanta adda addaa ka qophii Oromoo samara cufin dhiyeessinaa amma Oromoo naayitiin amma darbi torbaan darbii kana keessa dhiyaatee ture kennammoo OYA'nis samara keessa dhiyeessin Oromoo naayitii ka jedhu. Wanni ammoo xiqqoo amma ka namni biraan agarre jechuu namni beekta akka argetti siimaa jedhani huma argin siimaa namni behind the scene wanni nu goonu amma ijoollee waamuudha ijoollee xixiqqoo irratti wanta barsiisuu qabnu barsiisuudha. Afaanis ta'is aadaa isaanis ta'is
nama isaanis ta'e fakkeenyaaf Black History Month yoo jedhan maaliif nama hambaa barattaati gowwaan bakka itti bade warra si'aa jedhanii bar bakka itti bade achuma warra si'aa inni so maaliif nama hambaa faarsaa oolte nama hambaa faarsuun bareeda is okay garuu waan xiqqoo waan kan kee waan namaa beeki haa xiqqaatullee garuu waan kan keetii hedduu beekuu qabda you have to know a lot about yourself know a little bit about everything else right malee kanarra nutu gootota Black History nama hedduu qabna waa'ee kanarra barsiisuudha eenyu akka jedhamu maaliif akka baratuu qaban maal waa'ee kana barsiisuudhaaf karoora qabnaa jechuudha. Halima mee ijoolleen dargaggoo hedduutu jira biyya kana keessa jechuudha. Sanirraa immoo harki irra guddaan warri ooyaa dhageettii qofaan beekuutu irra heddummaata. Ijoollee akkasiisan warreen muuxannoo adda addaa kan dandeettii adda addaa qabuutu jira. Akkamitti gama ooyaatti afeertan? Gama ooyaa keetti afeerruu beektaa namni Oromoo keessattuu nama adda addaa jira waa hundaa jira yoo qophii takka qofa qopheessinee namni hedduun hin dhufu nama tokko nama hanga tokko qofaa dhufa qophiin akka nuti itti yaadne qophii adda addaa nama akka namni adda addaa namni Oromoo hundumaa akka dhufanii hundinuu akka dhufanii saniif qophii godhuu yaana. Ati waan irra itaatu qabda? Yes, of course. I would say yoo abbaan iyyate beekta yoo ati iyyite namni ollaas dhageessitti baha malee yoo ati rafte namni si dhufu hin jiru dandeettii yoo qabaatte as bahe nutti mul'isi mata keetii saba keetii uf fayyaddaas nama keetis fayyaddaa jechuudha malee mana dhayite wanni bakka ciisanii nama dhuftu du'aamaaf hiyyummaadha jedhan malee ofii gabbaateetiniin soqatta jechuudha waan si fayyadu yoo dhugaman dandeettii qabaatteette eenyunu abbaan fedhee ta'u haga ofiititti homa beeka jaba abbaan bar namni gowwaallee haa jedhaniin haga isaatiitti inni jabama homa beeka so waan beektu saniin humnas ta'e beekumsas ta'e dandeettii adda addaa qabaadhu gabbaatee uummata keetis ofillee fayyaddaa uummata keetis fayyaddaa yoo ati gabbaatee jette akkasitti ooyaan si arga malee nu amma akkanumatti wal barannetu wal waamni bakka kana dhufne malee gartee namni dhufee waraqaa nu katabee kootu nu hin jenne ani waggaa 5 ooyaa wajjin eega hojjedha kun biyya kana dhufeen pirezidentii isaanii ka duraanii magartu isii qunnamee jechuun social media irratti qunnamee waan kana anillee hirmaachuu fedhaan jedheen haa jetteetti hayyee kootu jettee nana ite jechuudha akkasitti malee yoo ati fi siite malee manatti namni namatti hin dhufu of course imi himna nuti hayyee ooyaan waan akkanaa qaba koottaa yoo jenne yoo ati hin dhufin the world is run by those who show up kama dhufeen addunyaan kama dhufeen deemti. Namni yoo irratti hirmaachuu fedhe karaa kamiin isin argachuu danda'a? Wannaallee qabna Feesbuukii Ooyaa Oromiyaa Youth Association of Minnesota kan jedhuun qabna Instagram illeen hin jira working on it saniin nu argachuu danda'a guddaan kan ittiin nu argatan Feesbuuk irraan achirratti jechuudha. So gama dhumaatti Halima irraa hin eegalaa yoo akka waliigalaatti wanti dhaamtu jiraattee dhaami erga sammoo boonsaa fi carraa kana. Dhaamsa yoo qabaattan. Dhaamsa wanni qabu namni hundinuu Oromummaa yoo jettee hundinuu ka dhufanii ooyaa wajji waa hundumaa qophii hunda ka qabnu dhuftanii yoo nu support gootan sanumaan jira. Ati yoo? Sanuma wanni an jedhuun illeen agartee xiqqaattis guddattes sa'a albaatii qabu abbaatu gara eegee guraa jedhan kun matama faasii qaba bakka lallaaftu bakka waan buune. So nuti tollus bannus ummannu namni nu qabnu hawaasa keenya ummata keenya akka marattu yoo tolle nu jabeessaniis yoo bannes nu gorsaniit nu bira dhaabachuudha dandeettii qabanii nu bira dhaabachuudha gaafa nuti azaana baafne nu azaanne nu wajjin dhufu nutti hidhachuudha nuti ammoo agartee waan Oromoo ta'a hunda jaluma deemna waan Oromoo hin taane immoo maraa ofirraa dibna jechuudha waan Oromoo hin taane nu hin ta'u hawaasa bal'aa jala deemna hawaasa bal'aa wajjin jirra hawaasni bal'aan kunillee nu wajjin illee akka hariiroo uumamaa goona ooyaas qofaallee osoo hin ta'in ooyaan bakka biraa jiranillee walaaquun namnuu jedha asumaan dhaamsa kana dabarfachuu barbaada walaaquun namnuu wajjin haa hojjennu ooyaan Ameerikaa keessa jiranii fi ka Ameerikaan ala jiranillee eessafaa jiran bakkatti biroo ooyaan fakkeenyaaf ka warra Norway jiru wal qunnamee jiraayyuu wajjin hojjanna jennee haasofnee jirra warra Norway jiran sanii warra Austraaliyaa illee jiranii qunnamtii akkasitti hin qabuuni garuu yoo rabbi fedhe wal qunnamnee dargaggoo Oromoo jabaa tokko uumuu qabna ka gartee gaafa namni biyyaa iyye
namni biyya iyye asitti iyya san bahuuf jechuudha aga dandaheen waan dandaheen ka abukaadoo uummata keenya biyya alaatitti abukaadoo ta'e uummata keenya kakaasu akkasumatti ooyama kana keessa namni jajjabaan jijjiira ruuhii qabu asuma keessaa ba'e asuma keessa ammas asuma keessa oomishaa jirra as keessa nama jaba bahan namni nu bira dhaabachuu qaba wajjin wal gurmeessineet dargaggoo Oromoo bakka hunda jiran irratti ijaaruun barbaachisaadha. Gaaffii takkaan ittidha. Namoota jabaatu ooyaa keessa jira jette. Ooyaan eeguu hundeeffamammoo tureeti jira. Mee namoonni tokko yookaan lamallee yoo ta'e namnichi keessaa jabaatee waan guddaadhaan as keessaa bahee ni jira dhaabbata kana keessa. Takkaa lamaasa osoo lakkoofne islaamii jirti. Amma ooyaan kan hundeeffameen nama bu'uura ooyaa namni ta'e utubaa ta'e namni waan kana tokko Arfaaseedha. Arfaaseen haadha mana obbo Johaar Muhammad. Johaar Muhammad nama ruuhii qabu. Ruuhiin isaa ruuhii nama meeqaatiin ruuhii hortee jirti. So jabaan tokko isaa Muhammad Adamuu as keessaa bahee ijoolleen ati ka ol bahee qofaatu jira ka jala kana jiru leenci heddumatu jira kan maqaan isaan dhagahe hin dhahamin. Ammas kas keessaa bahu heddumatu jira. Hayeega Halima fixattee jirta? Fixadheetin jira. Okay, galatoomaa isiniin jenna asirratti nu argamuu keessanii fi egaa daawwattoota keenya keessummoonni keenya dhaamsa qaban dabarfataniiti jiranii qophii qabannee isiniif dhiyaanne irraaf asuma irratti raawwatti gama keenyaan nagayeetti isiniin jenna.